أكم جرت المعنى رمونا كهجرتو فيا كيسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيا يا ورسنتن شيء قدا ولي فرامه ياد تيكو ياد نوتيكو ولي ياد تشيسا حالا أمن رمو كيس جروفي حالا بيكينا ولا رتجير روفي داف أمتا وكان سوداف باندا يوكينا موت أبقات أنيتي بروتا وفن ورون أرمما versus غاررما يوكينا مو فارس تيبل تما يسجلون بدأيكا مراساف ولين ترى عندهم تكيسنو يونا رجيها جراتن سجلين كو جرامي سجلين كون يو جراتي جرانان جرا سجلين كو يو سنبر جرات سجلين كو ورينا رجيها جرتن يو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلين كو جرا Jira, thank you so much. Ulfaadha ka ilmaan Oromoodha waliif share godhaa waliif hira keessattuu sa'aatii kana wanti filachuu danda'eefi warri biyyaa yookiin ammoo faarsitee bultoonni akkana caqasaniif osoo hin taane hawaasni biyya ormaa keessa jiru kun akkana caqasuufi hawaasni biyya ormaa keessa jiru kun xawalwaalummaa jalaa akka bahuufi kanaaf sa'aatii warra diiyaaspooraatiif yookiin ammoo keessattuu warroota Oromoota biyya westernii keessa jiraniif sa'aatii isaanii mijaa'utti wanti laayivii dalaguun barbaachiseefi keessa kan bitakame. Alright, baga jiraatan iida baatanii torbaan kana keessa kaa guyyoonni muraasni kun guyyoota waan garagaraa keessatti agarreedha. Hundumti keessanuu warri yaada kennaatiin jirtan yaada keessan barreessaatiin jirtan hedduu ulfaadha. Yoomillee taanaaniin Oromoon dhugaa daran ilma daran dhugaa filata. Dhugaa dhabuu irra ilma dhabuu wayyaa. Dhugaa namaa jallisuu wayya ilma ofii dhabuu wayya hanga jedhu deema Oromoon waa'ee dhugaa kana yeroo kaasu garuu ammootu akkaataan amma deemamaatiin jiru wantoonni raawwatamaatiin jiru wantoonni godhamaatiin jiru zamana kana keessatti ilma ofii dhalan nyaachuun ilma ofii dhalan waakkachuun annatu isin daran isa jaalata jechuudhaan deddeemuun tokko mul'ataatiin jira siyaasaadhaa fi wal jaalachuun waan garagaraati siyaasaadhaa fi wal jaalachuun waan garagaraati siyaasaadhaa fi wal beekuun waan garagaraati. Siyaasa keessatti warroonni hadha waliin dalagan boru walirraa duddoo walirraa garagaluu danda'u walirraa garagalanii illee osoo nafni yeroo biraa ammas deebi'anii harka wal fuudhanii waliin dalaguu danda'u. Siyaasa keessatti hubannoo kana namni hin qabne keessumattuu iyyuu siyaasa Oromootiif maaltu fayyadaan anaafis akka nam tokkootti waan hojjedhu keessatti wanti seenaan irraa na gaafattu maal fa'a kan jedhu yoo sirriitti kalaallu yoo taate waa hedduu irraa dubbachuu hin dandeenya. Mee viidiyoolee wantoonni deemaa jiran kanneen keessatti wantoonni namoonni tokko haasawan wantoonni namoonni tokko jedhan deebi'anii ammoo sadarkaan isaan irra jiran maal irraa akka ta'e wantoota tokko waliin kaafnee haa ilaallu. Viidiyoo kana sirriitti caqasa. Akka birtuqqootti qabee taa'uun Jawaar. Namni Oromummaa kana balleessee Oromiyaa diigee facaasee cabsuu barbaadu Abiy. Jara lameen kan iddootti dorgommiin deemaadhaa jirti. Dhaadannoon Abiy kalee dhaadate guututti Jawaariif. Garuu jeeyina qabna, goota qabna, kakilaash matatti qabduus dhugarraan deebine Jawaar Mahammad. Yoo qawwee mata qabdees dhugarraan deebi'u. Garan galu, naasuun qabu, yoo amma keessaa baates dhugaa Oromoodhaa dubbachaadhaa ilmaan Oromoodhaa nama kanaa qabaachuun ittiin boonuu dhaqama. Nama kanaa qabaachuu whether you like him or not yoo Oromoo taate namni akkanaa nu keessaa bahu ittiin boonuu dhaqabna. Ilaalcha siyaasaa garaagara qabaadha. Waan biraa deeggar Jawaar waan biraatti jibbe garuu aykaniin arra Oromoon qabdu isa manguddoota hundaasii miti dargaggoo hundaasii miti namni akka bakka bu'aa Oromootti laalamee maas Oromoo bakka bu'ee deebisaa Oromoo qabbaneessitu diinaa fi firaa fi simaadhaa jiru Jawaar. An arra haasawni inni haasawe deebisaan inni gurbaa munaafiqa najisa Abiy Ahmad kanaaf kenne arra ilmaan Oromoodhaa qofaa miti sabboonota Oromoodhaa hunda ni qabbaneessa warreen biltsiginnaa jee warraan tana hirriban qaban.
جوهر جروداني خفرت تقولي أول بالسنة هاسه زاء تكاخي ستي خفرت تقولي أصول بونجرنو قبري جيسي أولي برادي بيرانتا كنافين جنبت كنافين جنبت نملو ربونا ترجمو دورك أبوها ترجمو دورك I'm so happy سلارة سوونا كبارني celebrating قول دواسيبا كده وني أبي هاسسوني أكيد إبنا راركتة صدر رابارد الرهاس وناف قال جرو هدو ياد مالي دكتاتور تكو هجوني أنغو ساملي وني درام لتا هجرتو وان فري بليس أوروه تنقوتو أمسي أبي أنغو في جراتي سورة كايون سا. Alright. Agartenka وانني بتاعون جوار نمني أوروما تنبليسي أورو كمبراس ندجيسا كمبراس ندجيسا رومانتي أنا وقعت ربا نقصت هذا نجت أبجو هذا أساري رومانتي أنا وقعت ربا نقصت هذا نجت أبجو هذا تيجي قوت في دي ماجرا جيتي أكسيتي أبارسي أيبي هذا نمني هاتي أبارتي دم توجراته أبي يجو بيتني yeroo gari eebbi kunis bar abaarsa namatti habar dhugaa kijiban beenu gaa isuma jee namichi gaa amma erga waa hunda kijibuu isaa barree booda kunis faxaraa ta'uu danda'a meebi haatiin jenneen I'm 100% sure maal jennaan addunyaa tanarra ardii tanarra in this century namni hanga abiyoot kaasaa hun ardii tanarra kijibu nilleen dhalatu filleen ta'u kana addunyaa tanarra namni hanga isa namicha kanaa yoo xiqqisho gaa darajaa qabaataniin beeku kana kaanis kijibaadha taayyen gawwaadha taayyen kijibaa taayyen gawwaa taayyen waanumatti amanii godhaa jira kana kaanis kijiba maaliif hedduu jira warri kijiban jechuun garuu nama addunyaa kanarra seencharii kana kijibe ummata noobel piisii kan nu kijibe biyya ollaa kijibe oromootti kijibe amaaratti kijibe osuma kijibuu jiraatu هاتي أنا وقعت ربان نقصت هذا نانجت هاي نقصت هذا سينجت أما دوبا هايون تسي أبارتي مو سي إبفت نوبل بيسي كجيبين فرد. Alright. أقدر تنكا. علم نما وانتي نتجرات جرو علم نما الجنوك أباتشوك أبان. علم نما الجنوك أباتشوك أبان. كليس يرو أبي يامد موتين غار راوني. كليس يرو أبي يامد موتين فارستي بلتوتا هاجالو أجيسي هاجالو جوارت أجيسي موغا هاجالو تهر أسليف باي مال أرغتن مال أرغتن مالت كراك أبتن الرئيسين غرغلچه مالت إدو كليس إرا دبتن سنة هنگر هند أك إسن مجتاتني ديمتن إسن تاسيسي غافي عبد الجبار حسين أبوكاتو أبلي يوكي نموتو هدمتو سياسة أوروموت عبد الجبار حسين غمان سايمبان عبد الجبار حسين يكن ندلقي توكلين إنجرو بات أورجيسا مسينس أباو هوغانا أباو هنجي هدني دتبني نمرتمو إدون أويروسا لالتشوف نانوك أوكات ديمت هوتيلا فودني أجيساني دربن كان هندك الراوتي موتما إسن هرطة فارستن كنا موتما هرطة إسن فارستن كنا غما نموتا كنا اتمنتني نمونا كوني موتما كوني أجيبنا يتني اتمنتني تي مو غما نموتا كنا بيه ماتين نموتا كنا اتجمديتي مو مالتو هرطة موتي كليس بلالفتن كليس نكي جيبا جتن كليس نفرد جتن كليس أمو دين أوروبوتي أورومما بليسا جتني ككتني رادوبتن سنة حتى ديگرون اسم برباچسين يو غراد هنتاني دوغا كم تبهي حقا كم تأرگمي دوغا علمي يسا كم تبهي دوغا هادا أوروبو تم تبهي دوغا بوتي غدا خريو كم تبهي دوغا hawaasa harargee kamtu bahe dhugaa hawaasa booranaa fi gujii kamtu bahe dhugaan haadha wallaggaa kamtu bahe kam opiniyoon fudhattee badii keenya dhiifama nuu godha ummanni oromoodhaa jettee leeqimsite tokkoon isaa hin jiru tokkoo isaatiif haqni oromoodhaa hin baane
tokko isaatiin dhugaan Oromoodhaa hin baane. Hadhallee Oromoon dararamaa jira. Hadhallee Oromoon ajjeefamaa jira. Hadhallee Oromoon qe'ee isaa irraa buqqa'aa jira. Hadhallee Oromoo manni isaa irratti diigamaatiin jira. Wanti Jawaar godhe maali? Jawaar maal godhe? Kaleessa yeroo Abiy Ahmed diina wajjin mormu, diina wajjin dhaabbatu ni mormitan, Oromummaa of keessaa qabdan fakkaatan. Har'a immoo Abiy Ahmed Oromummaa qabaatee, Abiy Ahmed Oromummaa ijaaree, Jawaar Mohaammed Oromummaa diigeeti moo wanti duula hangana ga'ee garaacha keessaniif yookiin qochuma keessan guuttachuuf jecha wanti isin duulchisuuf maali? Gaafiin biraa hin jiru. OPDO'n akkaataan isiin ittiin lama bittu lafa kaaree meetira 200 taakka. Lafa kaaree meetira 200 mana kondominiyeemiidha. Daldala waadaa namaaf galu. Daldalaaf waadaa namaaf galu. Import exportii hayyama isiniif laachuu. Yoo isa kanaan ala inni biraa maali? Midhaan oomisha daa'imandii Harargee qonnaan bulaan Harargee ittiin jiraatu laayisensii isinii kennanii isaan exportii gootanii akka kiisa keessan ittiin guuttattan godhachuudhaan alatti wantummaan gaafiin ummata Oromoo deebi'e maali? Jaarraa abbaa gadaa umrii isaa guutuu qabsoo isaa kana keessatti ka dabarse keessatti gaafiin jaarraan abbaa gadaa irratti qabsaa'ee ture kan deebite maali? Kan hin deebiin maali? Oromoon Finfinnee keessatti har'as kabajaa qaba moo kabajaa malee jira? Oromoon magaalaa Finfinneedhaa miti Adaamaa keessatti manni irra kan diigamaa jiru Oromoodha. Har'a manni irraa kan buqqa'aa jiru Oromoodha. Har'a mana hidhaatti kan rakkachaatiin jiru Oromoodha. Oromoo meeqatu har'allee mana hidhaa jira? Oromoo meeqatu nagaan bahee bobba'ee galaa jira? Oromoon har'a qe'ee isaa keessatti shiftaa PP'n ijaarteen jechuudha. Shiftaa PP'n ijaarteen ilmi namaa mana isaatii fuudhamee saamamaa jira. Ilmi namaa qabamee butamee miliyoona hanga kanaa kennitu malee gad isin dhiisnuu jedhamaa jira. Dhumarratti ergaa waan hundinuu dalagamee booda maallaqa neetwoorkii OPDO yookiin biltsiginnaan ijaartee diiyaaspooraa irraa maallaqa karaa dur hin beekneen jechuudha. Har'a guurrachaa jiran. Maaltu kana galche? Oromiyaan har'a saamichi hadha dhalateetiin jiru kaleessa yeroo TPLF agartee jirta? Give me one example. Iddoo daa'imni tokko itti xalafamee yookiin ammoo itti butamee waajjira mootummaas haa ta'u ganda tokko keessa ukkaamamee miliyoona hanga kanaa fiddu malee nama kana gad hin dhiisnu jedhamee Oromoo itti saamamu bara Abiyoot kaasa'ee malee bara Abiy Ahmed isin jettan kana malee bara mootummaa kamii keessa yakki akkanaa kun raawwatame Oromoo irratti. Oromoo Walloo konkolaataa irraa gadi guuramee mana hidhaatii guuramee akka waan bakka biraa geessanii konkolaataa irraa gadi fuudhamee aartistoonni Habashaadhaan kanneen Abiy Ahmed wanta akka hin godhin hanga har'aa jechuudha. Hanga har'aa wanta akka inni hin godhin nama tokko casaa kan hanga har'aatitti ittiin gaafatamin aartistoonni sunniin hadhallee bashannananii Finfinnee keessa kan jiraatan rasaasa akka irratti baratan uummata Walloo irratti kan taasise OPDO yookiin biltsiginnaa Abiy Ahmed hoogganu malee isiitame. Abbootii gadaa karrayyuudhaan kan bifa sanaan ficcisiise ummata jila isaa taa'u, jila wajjin ummata marii taa'u, ummata mari'atu qe'ee isaa irraa akka duguugamu kan taasise mootummaa biltsiginnaa malee eenyusa? Jimaa Harargeedhaa hundaa ol akka qonnaan bulaan ittiin kasaaru kan godhe eenyu? Ummanni Harargeedhaa akkamitti jiraata? Ummanni Arsii qamadii isaa oomishee gatii biltsiginnaa murteesseen akka gurguratu godhee qonnaan bulaan Arsiidhaa kan qamadii gurguru kan qamadii oomishu kan garbuu oomishu gabaa irratti dhiyeeffatee ibn kisaaraa keessa akka galu jechuudha. Gatiin qamadiin ittiin gurguramuu fi farri aramaa, farri ilbiisotaa, gatiin xaa'oo, gabarri yookiin ammoo gibirri mootummaa, uffanni milishaa, nyaanni manneen barumsa oolmaa daa'immanii kana hunda yeroo walitti edaatu, kana hunda yeroo walitti ati fiddu yoo walitti eda'ame qonnaan bulaan Arsii fi Baalee kan oomisha qamadii isaa jaalatanii addunyaadhaaf ni geetti jedhan har'a kisaaree jiruu hamtuu keessa akka jiraatu maaltu godhe? Naajjasdaadha. Qonnaan bulaan Arsii naannoo Shaashamanneetitti qamadii yoo oomishe Hawaasaa yoo geeffate
qarshii 1,000 oliin garaagarummaa Shaashamannee gurguruu fi Hawaasatti gurguruun kiiloomeetira 15 yookiin 20 lafan caalle irratti qonnaan bulaa Oromoodhaa akka kisaaru kan taasise kami? Eenyunni? Isin kan deeggartan isa kami? Jireenyi ilmaan namaa biyya sana keessatti itti hadhaawee namni gadi bahee ol galuu dadhabee waan bitateetiin nyaatu dhabee waan ilmootti kennu dhabee zamana haati of ajjeestu keessa jirra. Zamana jireenyi Itoophiyaa keessatti hanguma fedheeyyuu qaalawu bifa kanaan qaalawee hin beeyne keessa jira. Mootummaan bilchiginnaadhaan gatii qarshii Itoophiyaa 27 fuudhee waggaa 7 keessatti eessaan baase 130 homaan baankii mootummaa keessatti kan baas sanuu baankiin tokkollee yoo doolaarti geessite waan mootummaan jedhu sanaan kan hin binne yoo xiqqaate doolaara 5 waan mootummaan jedhu san dabaltanii baankileen dhuunfaadhaan kan irraa bitaa jiran gabaa gurraattii irratti ammoo gatiin doolaaraa tokkoch doolaara Ameerikaa qarshii Itoophiyaa 157 shilingii akka galu kan taasise Abiy Ahmed caffeen faati deeggartan kanaadha yookiin ammoo faarsteebultoonni deeggartan kanaadha. Sana bira dabartanii biyya gubbaa baatan haayiskuulii dhabahuu dandeettan hin baranne biyya namaa dhuftanii hojii ni qabdan ayagrii eenyullee dalagachuu danda'a yoo qalbii qabaate. Garuu osoo hin baranne tiiktookii irra barattanii paaltookii irra barattanii feesbuukii irra barattanii arraba namaa irra kan baratee Oromoo tana guututti arrabsaa kan ture umrii guutuu eenyu yoo ta'e isin har'a namoota biroo arrabsitu. Eenyu yoo taate isin har'a namoota biroo qeeqxu. Zamana TPLF fi OPDO nadha isin faarsitan kun tokkoon mana qonnaan bulaa tokkoon mana abbaa hiyyeessaa seenanii yeroo Oromoon tokko dhabame jedhamu yeroo Oromoon tokko hidhame jedhamu yeroo Oromoon tokko garafame jedhamu kan garafaa ture dhumatti harga naannoo Maakalaawii keessatti naannoo Finfinnee keessatti warroonni hidhaman jiru warri Tigreen akka barbaadde garafte jiru kanaan ala baadiyaa Oromiyaa keessatti magaalaa Harar keessa magaalaa Dirreedawaa keessa magaalaalee gurguddoo keessa TPLF garaffiin isaan ilmaan Oromoo hanga kolaasuutiin baafte hanga kolaasuu irraan geette rabbiin waggaa lamaan keessatti jazaa irraa kafalee jira. Hooggantoonni guyyaa san ilmaan Oromoo garafsiisaa turan har'a gara fuula rabbii deemanii jiran ajjeefamanii jiru. Ayyee gumaan baatee haa jennu. Garuu Oromiyaa baadiyaa Oromiyaa keessatti araddaan baadiyaa Oromiyaa keessatti Tigreen hoogganaa baate araddaan tokkochi jira. Araddammaan tokkochi liqamanbarri araddaa yookiin ammoo koreen araddaa sana bulchaatiin turte ilma Tigree ta'e jira. Ilma Tigree kan ta'e waggaa 27 dabre ilmaan Oromoo rakkisaa ba'e moo ilmaan Tigraay dhalatantu Oromiyaa keessatti Oromoo dararaa Oromoo hidhaa ba'eedha. Deebisaa gaafii kana. Yoo ilmaan Oromooti kan jettan taate warri hadhallee 4 kiiloo keessa jiru isaanuma kaleessa baadiyaa keessatti Oromoo dararaatiin turantu hadhallee 4 kiiloo suutaan baratanii osoo hin taane kijibaan TPLFiin faarsuudhaan isaan jalaa barachuudhaan Abiy Ahmed dabalatee aangoo 4 kiiloo dhiiga qeerrootiin qabatan. Hadhallee baadiyaa Oromiyaa keessatti qonnaan bulaa Oromoo kan dabqisiisaa jiru, qonnaan bulaa Oromoo kan boochisaa jiru, qonnaan bulaa Oromoo kan mana isaatitti galeetiin jiraachuu dadhabe ilma keettu bosona jira ilma keettu waboo deeggaraa jedhanii kan ajjeefamaa jiru kan rakkachaa jiru kan humnaa ol gibir irratti kaa'amaa jiru kan kana irra kaayeetiin guurrataa jiru ilmaanuma Oromoo OPDO'n guddiste har'a bilchiginnaa jettee maqaa jijjiirratteedha. Isaan kana mee araddaan baadiyaa Oromiyaa keessatti araddaan ilmi Amaaraa olat dhugaa ta'e araddaan ilmi aradduma Harargee fudhannu yookiin Arsii fudhadha. Amaara namni jedhamu namni saba Amaaraa irraa bahe araddaan inni keessatti ofii keessanii filtanii inni isin darare hawaasa keenya darare hawaasa keenya cinqe hawaasa keenya mataa nyaate hawaasa keenyatti gibira humnaa olii Amaarri isin irratti waggoota 27 isin irratti fe'e araddaa kana. Araddaa kan dhugaa haa dubbannu. Araddaa kan himee himaas.
arraban beektin silaa arrabaafi maal ta'u warra rabbiin arrabaan isin uumee biltsiginnaa kana nama dhugaadhaan isin afoo dhaabbatu nama dhugaa likkii keessan isinitti himu jarana namni kun dhugaa nuu kennutti mee mataa haa banannu jettanii yaaduu hin dandeettan because mataan keessan qollofamee jira sammuu OPDO hadha jirtu Mallas Zeenaawitti qulfii laab godhee fudhatee qabrii seene fakkaata sammuun keessan banamee Oromootti garagaltanii Oromoo waliin bari'achuu hin dandeenye Abiy Ahmed haasawaa tokko haasa'e let me just listen to that again Abiy Ahmed hanga dhiyoo kana biti bubbulee jira haasawaa inni haasawee tokko haa dhageenyu haasawaa san irratti ammoo reflect haa goonu haasawni Abiy Ahmed jedhee kamaal jedhu tureedha haasawni kun yoo laalani haasawaa gaarii fakkaata not just that mee qoya achi jira kan biraas hin dhageessan takkallee waliin qabatu Oromoodhaan waan takkallee waliin qabatu abbaa isaanii ka isaan uume ka isaan argamsiise abbaa isaan irraa uumaniitu dhufu jira isaan fudhachuudhaaf OPDO fuudhuudhaaf Abiy Ahmed faa ijoollummaa irraa qabaniitti uumanii guddisan Abiy fudhachuudhaa dhufaadhaa jiranii Oromoon laallattu Taayyee faada fudhachuudhaa dhufaadhaa jiran Abbaa Duulaa faada amaanaa dhiifnee biraa deemne jedhanii fudhachuudhaaf dhufaadhaa jiran Jaruma OPDOdhaa kakalee isaanii ergamee nu hidhaa tureetu arra lubbuu bakka kaa'udhamee rakkachaadhaa jira jarri nu deemee nu fuudhuu deema maaliif jarri wal beeka bar Oromoodhaa fi TPLF waliin beekanii Oromoodhaa fi TPLF waliin beekan maaliif hin jahana ka TPLF ergamee Oromoo ajjeesaa ture Oromoo rarraasaa ture Oromoo qeensarraa guuraa ture Oromoo miila muraadhaa ture eenyu OPDO ka Oromootti qawwee dhawaa ture eenyu OPDO siilee ilmaan isaanii kan nu keessatti irraanfatanii deeman guurachuudhaaf dhufaadhaa jiran arra OPDO'n lubbuu bakka keessu dhabdee jirti nuti Oromoon qeeroon TPLF mootee jirti injifattee jirti qawwee malee harka duwwaa gussitee maqalee galchite arra gaddeebiin isaanii warra nuti guddifnee dhiifnee biraa deemneetu nu afaan garagalee warra kana irraanfannee dhaynee fuudhachuudha qabnaadha wanni deemaadhaa jira dhaynee jara kana amaanaa dhiyeechitti dhiifne isaantu biyya billeessaa jira isaantu biyya laaqaa jira kanaafuu guddisaatiin warra nuti guddifne kana wali qabnee guurachuudha qabnaa jechaa jiranii nuti welcome jennaan TPLF welcome to the end welcome to Finfinnee koottaadhaa jara diqaalaa nu keessatti dhiiftan nu keessaa guura all right dhageettanii mi TPLF welcome to Finfinnee kan jedhe eenyu amma TPLF welcome to Finfinnee kan jedhe eenyu bara yeroo ati kana jettu obboleessoo Woboon marmaal jedheeni ture jiraan Finfinnee isinin seeninaa jedheeni ture hadha woboon in mormita TPLF wajjin mari'achuu qabna yeroo hawaasni jedhu ni mormita but you were welcoming them eessaan afaan kamiini kaleessa TPLF you are welcome situ abba Abiyyiti situ Abiyyiin guddifate kan jettu of course Abiyyiin waraana leenjii xiqqeenyummaa irraa gadi xiqqeenya irraa daa'imummaa irraa Abiyyiin namni guddise Abiyyiin namni asiin gahe eenyu yoo jenne TPLF dhugaa jetti kanaaf hadha Jawaar Mohaammed sabaaf sablammoota wajjiin mari'achuun lammiilee biyyattii sanaa wajjiin mari'achuun wanti dhukkuba isinitti ta'uuf maali dhugamatti Ameerikaa keessatti Oromoonis Somaaleenis lammiileen biyya alaatii dhufne hundi kennaayyuu aangoo nuu malu argachuu qabna biyya kanaaf gibira gabalu jirraa jedhaara biyyattiin sun akka biyyaatti akka Itoophiyaatti itti fufti taanaan akka Itoophiyaatti jiraatti taanaan yoo Oromiyaa taate sidaran anatu Oromiyaa walaba taate fedha sidaran anatu sagantaa Oromiyaa walabaa jedhe jala deemaa ture Oromiyaa walaba taate Oromiyaa of dandeetti kan liban waaqoo Londonitti irraa dubbate san that is my belief Itoophiyaan ejjannoon kiyyadhallee Oromoodhaaf kan nagaa kennitu yoo Oromoon akka barbaadutti gola kana ilma kiyya gola kana mucaa kiyya gola kana soddaa kiyya gola kana ilmaan kiyyatu ciisee bulay sadarkaa jedhuun yoo ijaaramte qofa Itoophiyaan Oromoodhaaf nagaa kenniti
kana ta'uu baannaan Itoophiyaan Oromoodhaaf nagaa kennitu hin jirtu. Itoophiyaan Oromoodhaaf akka nagaa hin kennineef yeroo ammaan tana Abiy Ahmed Oromiyaa miti Itoophiyaa bifa haarawaan ijaaruudhaaf qophiisaa xumuree jira. Akkaataan kaayyoon taargeetiin isaallee Amaarri akkuma isinuu sodaattan akkuma Oromoon hundinuu jedhu isaan wanti barbaadan Itoophiyaa takkitti amantii takkitti afaan Amaaraa gubbaa irratti itti moo'e. Yeroon geesseen isaa ta'uu Jawaar Mohaammed atis yoo taate yoo isii barbaadde taate Abiy Ahmed deeggarii harka dhahiif. Isii hin barbaaddu taanaan gaafiin Oromoon mirga mataa isaa akka qabaatu barbaadde taanaan afaan Oromoo afaan birootiin walqixa ta'ee akka tajaajilu akka baay'ina uummata sanaa fi akkaataa kontribuushiniin Oromoon uummata sanaaf qabutti barbaaddan taanaan Oromiyaan jiraachuu qabdi. Kutaan Oromiyaa yookiin ammoo isteenni Oromiyaa jedhamu jiraachuu qaba. Isteenni Oromiyaa balleessaa mootummaa jiru. Mootummaa Sameen Itoophiyaa, Central Itoophiyaa, Southern Itoophiyaa, Western Itoophiyaa jedhee kukkutuudhaaf deemu kana sa'atii dhumaa irratti sa'atii gurbaa tokko todhanatti tole. Sa'atii azaanni gahuu gaheetti laaqana nyaachuu situ eegale. Laaqana sana si nyaachisnu azaana sitti baafnaa jedhe tokko hadha ganama. Mee dhageeffadha. Wanti Amanufaa asit dhokateenoo as jireenneeti himuun dhiifu. Seera isin wajjin deemnee ganda keessaa OPDO kalee irraanfattanii biraa deemtan keessa deemnee isin wajjin guuruudhaaf teenya maaliif isaantu nu gube isaantu teessuma dhorke isaantu uummata Oromoodhaa salphise isaantu Oromoo xiqqeesse. Kanaafuu isin wajjin deemnee guuruudhaaf teenya Oromoo isin hin yaaddina uummanni Oromoodhaa qeeroo fi qarreen hawaasni Oromoodhaa hin yaaddina. Kalee haasawa Geetaachoo Raddaadhaa godherraa eegalee OPDO'n takka hirriibni ijarran baadhe hirriibni Abiy irraa eegalee hirriibni ijarran baadhe hirrafne shilim hin jennu. Maaliif Geetaachon kalee አዲስ አበባ ለመግባት የሚያቆመን ኃይል የለም ጀ የሚያቆመን ኃይል የለም። አንገ ጥይቲ ማየ አስቀምንቴ ጀረኸነ ጢሱን ተኙ ወረ የከኑ ረብ ደለገኸነ ጢሱ ዳፍን ተኙ ጀ ዋይ ምትብራኑ ጎች ዋይ ቢብራኑ ነቁ ገሩ ለሚ ትግራይ ደም በከፈደት የሚደማ ጅርቱ ከበጃ እትጎኑ መለ ህንተኙ ጀ OPDO'n kalee lubbuun asit galtee eda hirriibni ijarran baane hangam maantana taayee faan gama kana baarageeti lafaa ka'ee hirrii baane OPDO'n edan bulle nuti waan xiqqaan isii himuudhaaf deemu abbaadhaatu nurraa itti dhufaadhaa jira abbaa OPDO abbaa isaanii kan irraanfatee biraa deemu. All right, agartanii eenyuree gaararraa nama. Gaararraan eenyuudha. Okay? Gaararraadha kun. Ayyaallallattummaadha kun. Faarsitee bulaadha kun. Nothing else. Abiy Ahmed maal jedhe amma dura Abiy Ahmed mataa isaatiin maal jedhaa ture. Yaa? nagaafituudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaafituun hin danda'amu. All right. Namni nagaa barbaadu. Okay, good. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaafiduun hin danda'amu kan jedhe nama kana. Yaadichi isaa yaada dhugaati. Garuu gamtaa Oromoo namni diige eenyu? Eenyu namni diige gamtaa Oromoodha? Eenyu namni diige gamtaa Oromoodha? Abiy Ahmed mi? Gamtaa Oromoodha kan manguddoon Oromoodha yoo isin walii galuu isin barbaachise yoo horii qaluu barbaachise anatu sangaa bitee qalaa yoo nama qaluun barbaachise ana na qalaa isinumti walii galaa manguddoon Oromoo kan jedhe eenyutu diige? Abiy Ahmed miti? Marii TPLF on the other side.
TPLF amma isin faarsitanii fi yookiin ammoo diina gootanii keettan kan South Africa Abiy Ahmed TPLF waliin waliigal. TPLF waliin waliigal malee Geetaachoo Raddaatiin miti South Africa irra waliigalteen uumame. Woboo achi dhiisee TPLF isaan diina jettanii amma isin kijibdan kan wajjiin waliigaltee kan uume Abiy Ahmed moo Jawaar Mohaammed moo hayyoota Oromoo kanneen walgahii kanarratti argaman kanaadha. Eenyu himaa kaas South Africaatti deemee ka waliigale garuu Tanzania deemee maal jedhe guyyaa Kilimanjaro gubbaa bahe Jawaar Mohaammed nagaa peace salaam kan jedhu murteesse ejjennoon nama kanaa hin jijjiiramne. Karaa Jawaar qofti deemuun gaafiin Oromoo deemuu danda'a akka yeroon geessetti miti. Garuu haqa namni kun ejjennoo namni kun qabate dhiistanii namni kun ejjennoo isaa irraa osoo hin gorin. Hayilee Gabree ulfaadhu tuuji. Hayilee Gabree manguddoon Hayilee Gabree jedhamu hayyuun. Jawaar kaayyoo isaa qabate kan kafaa'oo keessallee qabate irraa hin gorre karaa nagaa qawwee malee. Biyyi sun qawwee malee nagaa argachuu qabdi. Abiy Ahmed diroonii bitannee jirra jedhee kan dhaadachaa tureen. Chaaloo ingidii warri jedhaanii ture dirooniidhaan haadha Oromoo the first drone buleetiin jalqabaa kan dirooniidhaa eenyu irratti dhuka'e beektu Wallo irratti dhuka'e. Sheeka ajjeese. Buleetiin jalqaba Walloon irratti dirooniin jalqaba in the history of Africa eenyu irratti darbame Oromoo irratti darbame. Sana booda manneen Oromoo yookiin qonnaan buloota Wallaggaa gube. Kana wakkachuu hin dandeettan. Kun seenaadhaan isinii galmaa'ee ta'a. Seenaa kana dhiistanii dantaa xixiqqoodhaaf Amaara wajjin Oromaaraa kan jedhee gadi baheetiin TPLFin kaayyoo qabsoo qeerroo Oromoo wajjin Abiy Ahmediin akka aangotti dhufu kan godhe Oromaraadhaa miti. Oromaaraa kan ijaaree Lammaadhaa miti. Oromaaraa isiin jettu tuni Orooni Oromoodha. Indirectly qeerroodha. Dhageeffadhaa. Maaraa isiin jettan tun Amaara indirectly Fannoodha. Jaalattanii jibbitanillee. Oromaaraa jechuun qeerroo Fannoo jechuudha. Qeerroo Fannoo walitti fidee TPLFin aangoo irraa buqqisiisee aangoo gubbaa kan kore kan kaleessa Oromaaraa jedhe. Oromaaraan tun temporariidha eessumaayyuu hin geettuu kamitti jedhaanii turre. Amma adda diigamtanii amma wal nyaattanii waraana Tigree irratti duultan kunillee dhumarratti hattuun yeroo hattuu miti yeroo qoodamtu wal dhabdi amma adda deemtan jedhaanii hin turre nuti. Isinis achuman turre gabatama sanarra hin turre. Har'a maaltu gabataa sanarraa isin baasire? Har'a maaltu gabataa sanarraa isin deemsisire? Har'allee Jawaar wanti jedhaa ture maali? Oromoon Oromoo jidduutti nageenyi bu'uu qaba. Jalqabarra ijoollee woboo bosona jiran kana Oromoon Oromoo jidduutti nageenyi bu'ee araaramuu qabanii. Daawud Ibsaatiin akkaataan inni itti dubbataa ture. Sababa nageenyi haa buutiif sirrii ture sirrii miti. Hanga silaa dhugaa ilmi namaa Oromoodha. Kun fedhii nagaa qabaachuu irraa kan ka'e jechuudha. Fedhii karaa nagaatiin jijjiirama fiduu ni danda'ama. Sabni Oromoo karaa sana irratti mirga isaa ka walqixxummaa saba kamiinuu ol kan nama saba kamiinuu irrattuu hin feene jechuudha. Mee Oromoo keessaa qabsaawaan Oromoo an Amaara irratti yookiin Tigree irratti kooraa kiyya fe'adhee akka isaan na yaabbatanitti akka isaan na ergatanitti akka isaan irboo fi siisoo na kabalchiisanitti isaan kabalchiifadhu jedhee qabsaawaan Oromoo qabsaa'e tokkochi yoo jiraate naas fida. Jira. Oromoon gaafiin inni gaafachaa ture gaafii abbaa biyyummaa isaati. Gaafii afaan isaati. Gaafii ofiin of bulchuuti. Gaafii diinagdee biyya sanaa keessatti illee aangoo biyya kanaa kan keessatti illee akkaataa kontribuushinii fi qabeenya uumamaa rabbiin Oromoodhaaf kenneen qixa argachuu qabna jedhaa ture. Nothing else. Gaafiin abbaa biyyummaa nuuf haa deebi'uudha. Gaafiin abbaa biyyummaa nuuf haa deebi'uudha. Garuu wanta isin godhaa jirtan gaafii kanatu deebi'e no. Gaafiin afaan isin cufuu isiniif deebi'ee jirata. Gaafiin bitamuu keessanii isinii deebi'ee jirata. Kana haala wantummaan Oromoon argatee isin hadha wixxifachuu barbaachisee fi maali yoo jenne qochuma keenya qofa. Garaagarummaan biraa tokko illee hin jiru. Deebiin Oromoodhaaf deebi'e tokko hin jiru. Dargaggeessi Oromoodhaaf yuunivarsiitii galuu hin dandeenye.
Dargaggeessi Oromoodhaa kan amma dura yuunivarsiitii galee maatiidhaaf abdii ta'aatiin ture hin dandeenye. Qonnaan bulaan ilma isaa barsiifatee waggaa 16 barsiisee kisaaraa olaanaa keessa jira. Isin garuu ilmaan keenya Ameerikaa jira dhugaadhaa anas dabalatee nutti dhagahamaan jiru. We are not feeling it seriously. Kuni sirraa'uu danda'uu qaba. Kuni sirraa'uu danda'uu qaba. Kuni sirraa'uu taanaan cadhisaniituma akkuma agartan abbam agartanii utaaltan abbam agarre nyaanna yoo ta'e kuni abaarsa. Kuni abaarsa. Abaarsa kan amboo jalaa deebi'a. Isin hin baasu. Meeqa walwaallee tokko isaa dhageeffanne. Keenya kan gubaa jiru warra kana miti warra dheengadda pirezidaantii Shimallis Abdiisaa birrii miliyoonii 100 baatee fi dhaqe miti. Qabdii kennanii fi galan miti horii kana faarsaa kanaan har'a Oromoo Wallaggaa ficcisiisaa jiru. Oromoo Wallaggaa irratti immoo dhaabbata sitti hin fakkaatin. Har'a yoo tokkoon kee bakka jirtu kaatee jara kanaan hin mormine borqee kee qaqqaba. Borsi qaqqaba. Wallaggi qofaatti waan isaan godhen qabu. Wallaggi qofaatti waan isaan miidhen qabu. Daangaa darbee dhaqee jara kanan dhoofne yeroo isaan beelaanii dhufan ofitti qabee simatee fi lafa kennee fi jiraachisi malee. Har'a yoo ati ka'uu baatte har'a yoo ati wanta kana fuuldura dhaabbachuu baatte. Oromoo Tulasee gaafa sun kan mataa mura. Waraan maamisuma Oromoo mataa mura. Pirezidaantii keenya miti kani naannoo isaanii keessa dhaqee birrii miliyoonii 100 kenneef. Faannoodhaaf. Kinoo har'a gaafa daangaa darbanii dhufanii morma ijoollee Oromoo muranii footootiin ka'an dubbatanii. Hin dubbanne. Ajjecha har'a godhamaa jiruu fi warra kanatu godhe birrii miliyoonii 100 baatanii xiyyaaraan naqanii kennaniif. Dhugaadha. Salphina kanatu nu keessa jira akka barbaadan nutti taphatu. Dhugaadha. Haati Oromoo utuu bu'essu maatiin Oromoo utuu ajjeefamu gaddi Oromoo keessa utuu jiru Borana keessa utuu beela'anii miti. Baalee keessa utuu beela'anii miti. Oromoo keessa utuu Oromoon buqqa'u miti. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa birrii miliyoonii 100 baatee kan inni geesseef. Har'a birrii sanatu Oromoo ajjeesaa jira. Har'a birrii sanatu morma ilmaan Oromoo irraa muraa jira. Qabdii kennaniif. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo darbe maal jedhan Dr. Abiy Ahmed. ፋኖ ለአማራውም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። እንት ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊት እሱ የአብይን ውዳሴ ነው ገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም አርጓል ያደርጋል እያደረገም ያለው ይሄ መመስገን አለበት መወደስ አለበት መከበር አለበት። ፋኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፋርሰን ከነምኒ ሐረከን ልማን ኦሮሞ ዱጉ ጋጅሩ ሐረሞር መዮሌ ኦሮሞ ከሙራጅሩ ሃደ ኦሮሞ ከምቦሲሳጁ ከየኛ ከንጉባጅሩ ወረ ከነምቲ ወረ ደንገደ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ብሪ ሚሊዮን 100 ባቴ ፊ ደቀምቲ ቀብዲ ከነኒ ፊ ገለምቲ ሆሪ ከነ ፋርሳ ከናን ሐረ ኦሮሞ ወለጋ ብጭሲሳጁ ኦሮሞ ወለጋ ረቲ ሙዳ አበተ ሲቲን ፈካቲ ሐረ ዮ tokkoon ke bakka jirtu kaate jira kanaan mormin borqee ke qaqqaba borsi qaqqaba wallaggi qofaatti waan isaan godhen qabu wallaggi qofaatti waan isaan miidhen qabu daangaa darbee dhaqee jira kanan dhoofne yeroo isaan beelaanii dhufan ofitti qabee simatee fi lafa kennee fi jiraachisi malee har'a yoo ati ka'uu baatte har'a yoo ati wanta kana fuuldura dhaabbachuu baatte pirezidaantii keenya miti kani naannoo isaanii keessa dhaqee miliyoonii 100. This is what it is. Kaleessa maal mormaa turan yeroo dhugaa Oromooti jedhan hadha maal deeggaru jarri kun hadha maal deeggaru tell me gaafleen kunniin deebii argatee jira gaafleen kunniin deebii argatee jira ilmi namaa tokko yoo isaaf garaan isaa guutame garaan isaa yoo guutameef sanuma barbaada yoo ta'e kuni qabsoo miti sirreeffadhaa qabsoo keessan kun hujii miti sirreeffadhaa hujii keessan baandummaadha kun gantummaadha kun gantummaadha kun okay dhugaa walittaa himnu dhugaa walittaa himnu Oromiyaan nagaa qabdi jettan hanga sanne maal jedha Economiin eessa jirti manni daabboo qarshii kudhanii bitachuu dadhabee biddeena qarshii 20 bitachuu dadhabee namni ifaan hin jiru shaamaa bitachuu dadhabee namni
gazeetaan gaafatina ummanni fitina jira ummanni jireenyaaf qaala'insa jireenyaati mindaan ga'u namaaf wayi namni mana kireeffate faan jiruun itti hadhooyte iffanni sufadha irra guddaan namaati akkamiin ikoonomiin teenya gaariirra jirti nuti Afrikaa irraa Afreeffaadha jee namni ifdaata sobaan nama dabbara saniifu paartiin ifiin if soobuu jirti ifiin if ajjeesuu jirti ifiin if nyaachuu jirti soomumicha warra nyaatuutu isa marsee jira warra isa nyaatu warra isa kuffisuutu isa marsee jira gaddarraan ka'ee dhufe guyyaa sagantaa ifnaa okay agartanii mi this is factil dhugaa lafa jirtu kana gananii gaafiin ummata Oromoo osoo hin deebiin rakkoon ummata Oromoo osoo hin dhaabbatin qonnaan bulaan Oromoo rakkachaa naggaadeen Oromoo rakkachaa eessa kan deemu amma naggaadeen Itoophiyaadhaa keessatti Oromiyaa waan jedhu beektanii osoo naggaadee ta'uun baadhee uf dhossaa jira namni maaliif ganamas maallaqa fidi galgalas maallaqa fidi borus maallaqa fidi iftaanis maallaqa fidi naggaadeen biyya sana of jibbee jira silaa naggaadeen uf jaalatee qabeenya isaatiin waan biyya sanaaf malu gibira seera qabeessa gabbaree deema amma gibiraa miti kan nyaatamu asiin mootummaan 500,000 as fideedhaani as garagaltee jarran mootu hiyyeessa irratti gatii dabaltee bifa sanaan ummata kisaarsiti okay kuni dhugaa akkana jirtu eessa akka jiru yoo sirritti ka beekuu hin dandeenye waan hojjechuudhaaf deemnu kan beekuu hin dandeenye muummichi ministeerichaa maal jedha raajii dhabat anis gaafii mindaa qabaan jedha anis gaafii mindaan qabaa really Abiy Ahmed dhugamatti gaafii mindaa qabda gaafii mindaa qabda mee dhageeffadhaa qonnaan bulaa kana fakkeenyaaf manni keenya lafti keenya kaartaa hin qabu isuma qabeenya qabutu kaartaa baafata qeheen hiyyeessaa garuu caraqaa jedhamee diigama tajaajila ibsaa fi bishaanii hin qabnu tajaajila ibsaa fi bishaanii argachuudhaaf uummanni poolii biteet sarara ibsaa bitee diriirseet ogeessaaf kaffaleet bishaaniif ujummoo bishaan keessa deemu biteet ogeessaa kaffalee diriirseet lakkooftuu yookaan qoxaarii mana isaatti galfata ibsaan dhuftus humna hin qabdu baddus hin deebitu deebisuuf immoo waan itti yaadame balleeffame fakkaata maallaqa walitti qabaddaa ogeessaaf kaffalaa malee hin deebitu jedhama bishaan torbanitti al tokko isiniif dhufa jedhame yoo feetu alkawwaaree yoo feetu immoo achumaan hafti garuu bishaan laga gafarsaa asuma nu biraa darbeet magaalaa Finfinnee keessatti uummanni itti fayyadamuu darbeet irraa hafeetu gurgurata fedhu ittiin lafa dhiqee ittiin muraasaa bareeffatee bareechee qulqulleeffata baga isaaniif ta'e nuti maal maqni waa'ee Oromoo badiin keenya maali asuma bishaan kana jala teenyee bishaan burcuqqoo tokkotti dhugnu kan ittiin nyaata qopheeffannuuf kan ittiin qaama dhiqannu dhabuun keenya baay'ee nama gaddisiisa gama biraatiin dargaggeessa hojii hin qabu lafa oolu isteediyeemii tokko hin qabu yuunivarsiitiin tokko kolleejiin tokko hin jiru aburjaaja'ee jiraachaa jira ijoolleen keenya xixiqqoon keejii irraa haga haayiskuulii baratan mana barumsaa gaarii tokko hin qaban inni humna qabu Finfinnee keessatti geejjiba kontiraata fuudhee barsiifata dhalli hiyyeessaa garuu har'as doofummaatiin joonjaa jira buufanni fayyaa gaariin tokko hin jiru deessuun ambulaansii argattee yaala gaariin argattu jalaa miidhamaa jirti kanaaf uummanni shaggarii jedha isin shaggar jettu alright ummanni maal jedha ummanni shaggarii jedha isin shaggariin jettu jedha viidiyoolee kana wanti fiduu danda'e fardha waa malee hin finne Oromoon yeroo baay'ee short memory qabaa nuun jedhan we don't waan hojjetame waan jedhamaa ture waan falmachaa turre waan gaafachaa turre
Oromoon short memory qabaatee hin beeku. Garaa keessan deeggaruu jalaa baay'ee almaan Oromoo. Garaachi keessan kan boru guyyaa duutan rirmi nyaattu mixii nyaattu jalaa bayaa. Qabeenya dhaalchistanii ilmaan keenyatti hafee dhaalchisna kan jettan keessattuu qabeenyi biyyattii san keessa horattan nama biraatti darbuu hin danda'u. Because qabeenyi keessan qabeenya korraapshiniidhaa fi hannaan argame waan ta'eef jechuudha. Mootummaan itti aanu takka takkaan sakatta'ee bakka isin irraa argattan irraa isin irraa fuudhuu danda'a. Akkuma TPLF amma taate. Akkuma mootummaan lammiileen Eertiraa amma dura ta'an. Kuni barumsa isiniif haa ta'u. Zamana Haile Sillaasee abbaan lafaa warri jedhamu lafti irraa guuramee qonnaan bulaaf deemu. Manni tirfiin ammoo irraa guuramee qabaleedhaaf kenname. Qabaleedhaaf kenname yeroo dargiin dhufu. Isin ammoo yeroo Eertiroonni yogguu TPLF dhuftu Eertiraa guyyaa galchitu qabeenya isaa irraa fuutee fooqiin isaanii qullaa hafee biraa galan. The same thing happened to TPLF members and families. The same thing will happen to you guys too. Kanaaf nuti Oromoon namoonni dhugamatti madaalii hin qaba jedhee yaadu kan yaaduu qabu aangoo Oromoo harka jiru kana sabaaf sablammoota biroo Oromoo deeggaruu akka danda'anitti fiduu yookaan hin dandeenye biyya kana isiniin malaa hoogganaa ittee sammuu isaanii keessaa akka budaatti jibba faannoo amma isin jettan kana amma biyyi faarsaa ture kana Oromoon kan godhuu qabu hayyuun Oromoo kan godhuu qabu jibbaa faannoon Oromoodhaaf qabu bari faannoon amma jedhamu kun walakkaa giddu galeessaa keessatti የኦሮሞ ደም የኛም ደም ነው ጀዱ ረጋሄት ቱሬ የኦሮሞ ደም የኛም ደም ነው ጀዱ ረጋሄት ቱሬ አሎታ ሃራው ሰደርካ ሰነገይ ኦሮሞ ደቢሰኒ አከ ዲናት አከላላን ከንጎሬ አብይ አህመድ ማል ጀቹዳን ኦሮሞ ነደ ገሩ ባናን ወጋ ኩመ ቶክ ኦፍ ዱበት ሲን ደብሳን እንጀ ወጋ ቶክ ኦፍ ዱበት ደብሱ የቹን ሴና ጨሪ ጨለንቆ harma muraa aanolee wantoota tuulama irratti dalagame wanta walloon dalagame san hundatti isin deebisaadha. Wanti sun ammoo clearly ta'ee mul'ate. Duulli walloo irratti raawwatame. Ajjeechaan hawaasa walloo irratti godhame guutumaan guututti duubatti isin deebisaa Abiyyi Ahmed irraa dhufte. Ajjeechaan Wallaggaa, ajjeechaan Gujii, ajjeechaan Harargee abbootii gadaa Karrayyuu fi amma lafa ilmaan Arsee keessatti gaggeeffamaa jiru lafa tuulamaa keessatti darraa dabalatee lafa darraa jedhamu kanatti gaggeeffamaa jiru kun hundi isaatu Abiyyi Ahmed waggaa kuma tokko of duuba isin deebisee ilmaan nafxanyootaatiin seenaa milinikii isin irratti faarsisee isin ficcisiisaadha. Garuu silaa osoo akka jalqabde sanaan Oromara የኦሮሞ ደም የኛም ደም ነው የኛም ደም የኦሮሞ ደም ነው ጀደሜ ሰን አኩማ ኦሮሞን ሀሮ ቆቃ ይራ አረማ ተቆጥ ቱሬ ማልጀተኒን አረማ ሰን አረማ ባህርዳር ጣና ይራ ካስተን ሰን ባህርዳር ይራ ጣና ይራ አረማ ካሱ ደመን ታከለ ኡማ አዳነች ፋት in millions ማለቀ ገነን 10 million I believe ታከላን ኡማ ከንከን Embooch aram isa jedhamu kaasuudhaaf garuu yeroo isaan embooch aramii kaasuudhaaf achi dhaqan qooqaan wal akka biyyaa keessa jiru the first historical dam in Ethiopia haroolee irratti kan ijaarame ammoo arama emboociitiin akkasuma nyaatamaa ture kanas hin dagatinaa jennee yeroo sana gaafachaa turre. Yes dhugaa keeti faandoon Finfinneeti jedhaa Oromooti jedhaa turani yes TPLF yeroo kuftu. Lala osoo sirnaan malaan qabatamee jiraate osoo akkaan qabatamee jiraate osoo waraanni badii TPLF ta'uu danda'a yes TPLF badii balleessiteerti waraanni sun akka jalqabu baay'een minsi garuu faannoo akka qabatan akka faarsan sanaan osoo lafa geessanii osoo lafa qubsiisanii woboo qofa bosonaa galchuutu salphaa ture salphaa ta'aa ture. Gaafin qeerroo Oromoo osoo deebi'ee qeerroon doktorri Oromoodhaa mana haakimaa dhiisee bosonan seenuu ture. Barataan Oromoodhaa yuunivarsiitii haayiskuulii dhiisee bosonan seenuu ture. Biyyaa hin baqatus ture. Hadha immoo itti hammaattee barsiisaan Oromoo Galaana Diimaa fi Eden Bahar Sallaaxee isa jedhamu Eden Golf isa jedhamu kana naannoo Somaaleetiin qaxxaamuree biyya Arabaatitti barsiisaan jechuudha. Hojjetaan mootummaadhaa baqataa jira.
osoo kan agartan osoo rakkoo kana sirriitti beektan garacha keessaniif jecha kaayyoo uummata Oromoo gurguratina deebi'aa gara mana keessanii ifa mallee isin irraan barbaadu Oromoo deebi'aa dhaabbadha dogongora goonee dogongora kanarraa deebi'uu qabna. Habtaamu wajjin waliin dorgomina gurbaan gurbaa dhaaban qabne gurbaan gurbaa abaa of harsaa bahee abiyyiin fa'aa itti duulaa bahee mucucaatee talbaadha finfinnee galee har'a advertaayimantiidhaan miliyeenar ta'ee jira. Millionaire ta'eera. If you wanna be that, go ahead and open media. Biyya alaa keessatti takka as deebi'aa asii rakkachaa takkaa bara biyyaa deemaa jidduu kanan rakkachaa walaa hin badina. Walaan badina. Walaan badina. Ummanni Oromoo dararaan isarraan baane. Ummanni Oromoo rakkoo keessaan baane. Yoo barbaaddan deemaa galaati argaa waan hangaasaan faati agarte. Waan taayyeen faati argite argaa faarsee bultoonni dhumtisi jechuudha. Dhumni faarsee bulaa, dhumni nama humna hin qabne, dhumni nama beekumsa hin qabne, faarsee warri bulu jechuudha. Eessa ta'aa dhumni isaanii iddoo tokkotti ni harca'u. Guyyaa nageenyi dhufe. Guyyaa warri hadha biyya bulchaa jiruu fi warri hadha biyya alaa jiru mari'atee nageenyi bu'uu qaba biyyattii sana keessatti. Rakkoon ilmi namaa lubbuun ilma namaa baduun dhaabbachuu qabdi. Yeroo jedhamu keenya keessatti lakkii lubbuun namaa dhaabbachuun qabdu baduu qabdi kan jedhu seexanaa fi warra girgirriin bu'aa isaaniif qabu qofaadha. Girgir ለሌባ ይመቻል ሌቦች ናቸው kan kana deeggaran. Nagaa barbaachisa jedhame karaa nagaa taa'ee hattuu qofaaf girgirriin mijaaba. Kanaan ala ani hattuu miti kan jettu taanaan ani korraaptii miti kan jettu taanaan ani harki kiyya qulqulluudha dhiiga hin qabu kan jettu taanaan hin deeggarus kan jettu taanaan dhaaba dhorka keessaa baafadhuuti. Mariin nageenyi bu'uu qaba biyya saniif. Anaafi miti Itoophiyaadhaaf biyya nagaan jiraan. Biyya nagaa keessa hin jiran. Biyya nagaa keessa jirtan diiyaaspooraa warra asii galtanii biyya hadha jeeqaa jirtan. Kuni akkuma kalee abaaramtanii biyyaa baatan osoo biyya sanii yaaddanii kaleessa yerootii beellafi garfaatiin adiitan biyya keessaa hin baatanii ture. Qabsoo biyya san keessa qawwee lafa gurgurattanii yaada hedduun keessa. Walakkaan isaa immoo qawwee san qabatee biyya alagaa dhaqee asmaraan itti taphatte. Asmaraan itti taphatte. Kana dhugaa jirtu ni beeyna. Kanaaf ani wanti isiniif himu dhaabbadhaaf laalaadhaan. Dhaabbadhaaf laala. Amala gaararraa kana lafa kaaya. Gaararrummaan gaararraa yoo taate qofa kan si fayyadu. Be forever gaararraa. Amma shakkiin ani qabu sodaan kiyya sani. Every single time gaararraa taatanii jiraattuu sodaan qaban. Because namni takka asii achi jedhuu barannaan amala itti ta'a. Watch your words. Okay? Jechoota kan ta'e of eeggannoo godha. Then because habitii isinit ta'a. Achi booda akshinii isinit ta'a. Keessaa bahuu hin dandeettan. Namni nagaa jibbu. Nageenyi haa bu'uu kan jibbu hattuu fi warri achi keessaa dantaa argatu amala seexanaa namoota qaban nama fakkaatan seexana jechuudha. Kana gorsi gogaadha. Okay? Kana sirriitti dhageeffadha. Gantummaan si walakkaan namaa maali seetan? Anillee gidduu kanaan boccoo nu dhiisaa warra jedhee jira. Innis raabbatta'uun, inni laabbatta'uun, inni boccaqta'uun warra jedhu jira. 98% of Oromoon rakkoo keessa jira. Parsantii lama warri hin taane እናንተ ስትቦጭቁ
የኦሮሞ እናትና የኦሮሞ ወጣት ሲያለቅስ ሌላው ባህርን አቋርጦ ሊቢያ ፊ biyyoota garagaraatitti yeroo dararamu yeroo rakkatu isin biyya keessa teessanii ni koofaltu ni qoostu dhukkubsattani obboleeyyan keessaniif lammiilee keessanii kanaaf dhaabbadhaa of laala garaachummaa jalaa bahan dhaamsa koo isa dhumaati har'aaf kanumaan isin haa ga'u suuta suutaan ammootu akka barbaachisummaa isaatti walitti deebina akka barbaachisummaa isaatti walitti deebina biyyattiin biyya seera qabduu miti biyyi galatee burqaatiif hin taane eenyuuf hin taatu biyyi hacaaluu hundeessaatiif hin taane isiniif hin taatu biyyi abdul jabbaar huseeniif hin taane isiniif hin taatu biyyi baqqee urgeessaatiif hin taane isiniif hin taatu ani ejjennoo abdurrahmaan asirraa kaasuu kanan qabu kun amma ejjennoo akka warra xawalwaallota garaaf bultotanii Oromoon Oromoodhaaf diinaa wanti jedhamu hin jiru sirna gadaa keessa Oromoon Oromoo diinaa wanti taasisu ati obboleessa kan keetii wal dhabuu dandeetta lafa xiqqoo irratti kana sammuu keessan keessaa kaasa particularly warri aadaa Oromoo hin beekne warri aadaan Oromoo isiniif hin galle yoo ta'u of eeggannoo godha ilmi Oromootiif diina wanti jedhamu hin jiru warra siyaasaa attu nuuf fide kana sirna gadaa Oromoo keessa Oromoon Oromoodhaaf diinan ta'u diinni alagaadha okay diinni alagaadha jala sararaa beekaa kan diinni ka qeekan kee irratti alaa dhufee alaa galee qeekan kee sarbee abbaa qeetti ganteetitti ta'u qabeenya kan kee ofii isaatti dhufee achitti irboofsiisoo si gabbarsiisu saba biraata irraa malee ilmi Oromoo lamaa yoo wal lole obboleeyyan ilmaan abbaa tokko lamaa wal loluu waan jiraati walii galuu dadhabuun waan jiraati walis ajjeesuun waan jiraati dhageeffadhaa garuu diinaa miti ni araaramu obboleeyyan lamaan lafa abbaa isaanii irratti yoo lolan diinaa obboleeyyan kunniin lamaan waliif diinaa waan hin beekne jecha hin beekne hin fayyadamina OPDOdhaanuu diinaa miti jenne nuti OPDOn ijoollee TPLFiin faarsee bultoota TPLFiiti OPDOn faarsee bultoota TPLFiiti amma yeroo tokko jawaariin achi fudhan faarsee bulaan jalqabaa biyya sana keessatti Oromoo keessaa goobana daacheeti isa boodaan OPDO amma waliigaltee marii godhamaa jira maaliif dhumataayyuu hin beekamu waan tokko osoo hin mari'atamin yeroo gadi baatanii mormitan yeroo gadi baatanii afaan baatan you know what I heard today isii tana muraatitti ergaa har'a maal dhagahee kaleessa wanti himamaatiin ture miidiyaa garagaraatiin ibsamaa ture mariin sun jedhamaa ture miidiyaa hangamiin akka darbe warra dabarsetu beekaa I don't care about that dhugaa isinitti garuu mootummaan Itoophiyaa YouTube cufee jira jedhamee himame okay namni tokko ammoo ol bahee maal jedha YouTube ni cufamne namni isaan laalu dhabanii salphatanii maal qaboo salphadhatu ati yoo namni si laalu dhabame anamma namni tokko osoo na laalaa jiraate salphina namni tokkochi qofti osoo na laalaa jiraate salphinaa miti dhageeffadhu nama tokko yoo amansiistee jijjiiruu dandeette then the next morning namni tokkochi sun kabaraa tokkocha fidda dabala qabsoon akkas eegalti qabsoon miliyoonaan eegalamte jirtu TPLF guyyaa biyya sana keessa waraana jalqabdu nama meeqaan jalqabde nama 3-4 jalqabde 7 taate achi booda guddatte waggaa 27 saba biyyattii sanaa garaftee bulchite dhugaa walitti himna the same thing maarroon guyyaa bosonatti hafu nama meeqaan hafe achi booda meeqa horate namni si laalu laala gatii garaagarummaa kan gaararraawwan qabsoo qabsaan kan itti fakkaatu yoo namni hedduun Facebook irra dhufee isaan ilaalee garaan namaa eessa jiraadha kan laalamu qabsoon galbisii kaayyoon namaa eessa jira ummanni haalli mijaa'uu fi dhabee rakkatee ukkaamamee taa'aa jiru kun guyyaa haalli mijaa'ee eenyoliin dhaabbata eessa dhaabbatas murteessa malee duula miidiyaa amma OPDOn isin ijaarteetiin yookiin bilchiginnaan isin ijaarteetiin miidiyaa isin irratti isin ijaarte Oromiyaa diiguudhaaf isin hojjettan kun eessumaayuu maaliin nu safaramu maal eessa jirtan cufamee turee jedhan kun amma sirraa obboleessi kiyya tokko barreessaa jira look carefully kanaan nama madaaltan beekumsi keessan kanaan gaafiin mindaa barsiisotaa fi hojjettoota mootummaa Abiy Ahmed gaafii sirriitii jedhe deebisuun isa qabdi lakkii ajandaa kana irraa cufne really
ካርትነ የመጨረሻ አንድ ነገር ልንገርህ ካርትነ የመጨረሻ ጉያ ሁጂናት ወጀቱ ስራ አሲ ኪሳርቴ ትራከ ኦፉን የሮ እኒ ገቲን ገዲቡ ኮራፕሽን ኢን ኢትዮጵያ ትገልጥ ሐናፍ ጉቦ ወጥ ይቆራል because አሲ ማለቀ ጉዳ አርገጫ ነምኒ ቱሬ ቶክ ጉያ አሲ ዋት ፍቃተ ኤሱማ ገራም በልቀቴ ይረካ ኤሳ ማለቅ ነንገሲ ዶላር ነንገሲ ነሴና ዳፍ ሐቀ ቢተምተ that's all ከምብራቲ ቢተምነት አማቲ ጋፊ በርሲሶት ኢትዮጵያ let me think about oromos umman be oromo disayu bersison Ethiopia keessatti the professors warronni nama bersisten warronni nama qartan warronni saba umten warronni biye ijarten warronni mul'ata qabdan abiya madangadiyo kana mal farsa ture drone hanga kana samira baafne satellite baafne boleso nama high school in turin ka keessani kana tu satellite sami babba seta nama barate bar America won't akka guddatu taasee bar lammiilee America keessa baratanii miti namoota baratan biyya garagaraatti torra baratan as hatanii as guuratanii maallaqa የተሻለን በመክፈል ነው including myself and the America keessa tosoo barande barsiisaan ta'e eenyutu na barsiise biyya kootu na barsiise biyya kooti haqa jiru kafaluun barbaachisan barsiisonni akka kooti biyya sanarraa akka isaan bahaniitiin deeman barbaadda gantuudhaati gaararraadhaati ayyaallallattuudhaati faarsee bulaadhaati kees garaan keessan guutamnaanin dhaloonni boru biyyattii sana keessatti dhalatu dantaa keessanii miti atiif gannat zawdee garaagarummaan isin qabdan maali atiif biraanuu neggaa garaagarummaan isin qabdan maali dhaloonni boru biyyattii sanaaf abbaa itti ta'u akka hin baane kan godhaa jiru isinii jechuudha jala sararaa dhageeffadha yeroon geessee arrabsitanii miidiyaa kanarraa daran dhukkee isinirraa kaasna daran every single day we will be back in a stronger way amma isin maal jettan jijjiiramni qabsoon feesbuukii dhaabbattee miidiyaa irraa dhaabbatte ni gartu yoo isin dhiigan boohin raayyaa 100,000 miidiyaadhaaf isin yaassan san oromoon 10 likkitti yoo isin hin galchin ni gartu oromoon 10 yoo isin hin qaanjessin isin salphisin ni gartu isintu tawwarradaa taalachu because umman isi waliin jiru hawaasni biyya jiru garaan isaa osoo beelaw du'a halkan takka bulinnaa hidhaa irraa bahinnaa jechaadhaafi mootummaa sana jala taa'aa jira lubbuu isaa baraaruudhaaf halkan takka lubbuun naa dheeradhitti ilmaan koo yoo an irraa dhabame hadhaa waan tanaayyuu hin argatan jechuudhaan malee akka isin faarsitan kana mootummaa faarsaa hin jiru hawaasni kana sirriitti hubadhaa trust me garagaltanii guyyaan isin dhuftan fagoon jiru guyyaan isin garagaltanii mootummaa kana diina taatan yookaan mullu jedha deemaa galaatii achi as qabsaa waa kan tokko amma maal nun jedha beektanii tokko maal jedha tokko isin biyya maalii teettanii maal gootanii obboleessoo dhageeffadhu Jawaar Mohaammed Ameerikaa taa'eetiin jijjiiramni akka dhufu godhe qeerroon Oromoo wareegama akka barbaachisu kafalame qeerroon Oromoodha ammas walakkaa isaa oli bosona jira kan maalummaan Oromoodha dhugaan itti dhagamtee mootummaa kanaan du'uu fi hidhamuurra qawwee qabadhee ajjeesee du'uu wayya jedhee kan bosona seene garuu ilmaan Oromootii wal lolaa jira sodaan keenya kun dhaabbachuun qabuudhaan kun walumaa galatti Oromoo miidhaadha kanaaf qawwee lafa keennee karaa nagahaatiin mari'adhaa wanti jedhamee himamaa jiruuf kana yoo kun isiniif hin taane taanaan isin seexaana warra as keessaa dantaa argachaa jiruudha Abiy Ahmed yeroo biraa koottaa jennee jedhan let me remind you Oromoo dhageeffadhaa ummanni salaalee qotiyyoo nama akka qotiyyootti xamadee hiriira karaa bahee karaa cufee rabbii jedhaa galaa ilmaan Oromoodhaa waliin nyaatinaa jedhee kadhate guyyaa kaan woboon gale sana maal jetten woboon nuti ummata keenyaaf gaafii ummata keenyaa kabajaa waan qabnuuf gallee jedhan akkamitti akka galan isaantu beeka diiteelii isaa kana jedhan hayyee eega karaa nagahaa ka isiniif ta'u taate
addaan caccabsitanii qoodachuu divide and rule policy Germanytiin ummata gargar qooduu dhiisaati. Hooggantoonni hundi isaanii wal faana akka biyya sanatti galuu danda'an. Biyya tana malee biyya biraa hin qabnu, biyya takkitti tan waliin haa guddisnu. Hanga amma Abiyyi fiigee guddise kan, hanga amma Abiyyi fiigee Finfinnee babbareechise kan, isaan kun hundinuu galanii yoo qe'ee isaanitti deebi'ame, amma gatiin kijibaan exporting kijibaan amma Abiyyi dheengadda dhiyeessu sanaan hin jiru sun kijiba hundi isaatu. Ethiopia never exported that much the last for 1 year. Never. Soba. Exporting wayitu Ethiopiaan goote hin jiru. 1% wanti Abiyyi dheengadda dubbatee ala ol dhugaan qabu. Kijiba inni kun kanaaf. Biyyi idaan almost $600 nama tokko lammiilee miliyoona 130 irra jirtu akkas goonii akkas export gootan taanaaniin maaf mindaa barsiisota dabaluun isin dhibe. Maaf mindaa hojjettoota fayyaa sirreessuun isin rakkise. Maaf bishaan qulqulluun hawaasa hundaaf galchuun isin rakkisere akkas taanaan. Kanaafi soba dhiisaa. Soba dhiisaa. Umrii dheeraa hin jiraattan. You gotta live very short. Dachiin tun dachii kontraataati. Gajjettee ol ka'uu qofa laalin. Charchii deemuu qofa laalin. Charchii deemtee jannata galaan kan keen dalagu. Shira as garagaltee miidiyaa irra dalagda taanaan. Hajjii kudhan dhattee achi as garagaltee jannatan argadhaan hin jiru an qulqullaa'een hin jiru. Hanga sabni kun dhiifama siif hin goonetti. You will regret. You will regret. Kanaafi dhugaan jirtu. Haqni Oromoodhaa namni dhugamatti an dhugaa wajjin dhaabbadha jettan dhugaa Oromoodhaa saaxila. Rakkoo Oromiyaa keessa jirus erga we went to advertise gochuu qabna. Rakkoo Oromoo kana irraa dubbachuu qabna. Opinion miseensi PP gurguddoon erguu eegalanii jiran. For that reason. Because haqa Oromoo dhossuun barbaadnu. Mootummaa kana keessa jiraannus haqni Oromoo kanatu jira. Dhugaan Oromoo kanatu jira. Dhugaa Oromoo kanarraa hojjedhaa jedhanii yeroo. Sagalee ta'a. Because nuti walgahii irratti dubbachuullee kan dadhabnu taate. Paarlaamaa keessa teennee sagalee ta'uu kan dandeenye yoo kan ta'u taate garuu dhugaan jirtu dhugaan Oromoo kanaa jedhu. Isin ammoo Ameerikaa keessa teettanii kan rakkoo takka namni gatiin maallaqni hojii keessaniin argattan yoo isin gati xiqqaatu kana dhabne jettaniiti wixxifattan kun dhaabbadha. Har'a osoo hojii kana dhabe. Har'a osoo hojii barsiisummaa dhaabe. Taaksii yookiin ammoo umarii fi liiftiin namni oofe waan jiraatu inni argata. Waan jiraatu inni argata. Waan jiraachuun aslaala mana kana keessa I'm living in a good house. Mana gaarii keessa jira. Mana biraas nan qaba. Maaltu natti hanqate? Biliin nakka falu jarratti natti hanqachuu danda'a. Yes, yoo fiige maallaqa san nan argadhaan. But why I have to lie? Kaayyoo Oromoodhaa maaliif dugdatti garagal? Kana sirriitti jala sararaa beeka. Gaafii ummata Oromootitti gufuu hin ta'ina. Gaafiin Oromoo takkittiin hin deebine Oromiyaanuu amma diigamuudhaaf deemti. Guyyaa Oromiyaan diigamtu. Gaararraawwan kunniin jechuudha. Gaararraawwan kunniin guyyaa Oromiyaan diigamtu. Oromiyaa diigamtuun deeggarra jedha. Akkuma eenyu? Akkuma Biraanuu Leenjisoo fa'a jechuudha. Akkuma Biraanuu Leenjisoo fa'a. Taayyeedhaa ol Abiyyiin namni faarse hin jiru. Hangaasaadhaa ol Abiyyiin namni faarse hin jiru. Garuu jedhanu maal jedhe? Kaawwan hin amannu Abiyyitti amanettee inni nuu fuudhee dhumarratti bakka isaan hin taane isaan buuse. Hangaasaan hadha calliseera. Taayyeen hadha mana dhaatti deebi'ee jira. Moosisa Dureessaa maal jette? Boolee eerpoortii keessaa si ariinaan akkamitti iyyatamoo Jawaariif boochaa. Maali Boolee eerpoortiin? Boolee eerpoortii keessa fureeraan? Laalamma laala faarsitee bultoonni waan isiin qaatun beeku. Waranyaa hullaa. Boolee eerpoortii keessaa si ariinaan nama hin beekneef kan matu dhugaa. Did you give me the position? Isa kana kunoo ka qaanyiidhaa kan xiqqoo mallee waan akka hin beekne. Have you ever seen me in Boolee airport? Yaa Rabbii kiyyaa.
يا ربي كنا بولي ايربورتي كيساسي ارينان ajaiba me ko PC goda yu bole airport ke san si arina jette bole airport ke san ngindare ya Allah ya thank you bole airport ke so yir suna ganne kanafi fayale sakiya anniversary santure argen ture. Finally, and I was the vice president of Lucy College in Redor. Achiga the DC. And I bought them Kijibit. At least the other Anna Kumboljarra, Sierra, so yet Vereda, because Master Siko and Galgala, Ganamana Rahani, Rabbit neighbor of a head deme, and again to a Kati Garaki Yavjich. Even we have a room Siki Yak in 2005 during hot election. Yero Hormone Ija, TP Lefibute, or Pidio and Mal Mugaraka. Isini mata garin kabat bi de brade me warrota ira mata sare da kabat tulit ira mata fast table to tar da kabat tulit to ko ci bakaraje e umar sulaiman mbeyto ira mbeytani ira tidulu ko fa mbeytani jaba mbeytani jaba caccabsu ko mbeytani hayyu mbeytani hayyu tidultani hayyu tiqestani sarka kesani tigadi busu ko fa mbeytani fast table to ndi kanon tin mbeytani kala so ndi mbeytani an harargen ture jarso demi jolle mbarsi se gafat kombolch demi jolle mbarsi se gafat Lucy College jolle mbarsi se gafat demi hawasan ke sitte dalen kana daga ina futani dalaga nam din dalani acci turte kanin ke san kana shila ni be ka jettan nama guyya ta kagartani be yo ma cinare me guyya na re le so na to stela to guyya na re le batansi kijimni akka kana betini amma nam bayna ma gani let me tell you the story of video antako bilsina de gadana tinte to wagala madura yero ngese biye gese yedame biye ga hejira biye dake yedameti hajab gona yo kida motu bunne karara abam sisne yedame hojjata ma ture nanje ma wagala ma fulaka ganna wagala man adura chu 2 years ago akamit akana enyu kana talafu da karara butena ande mudafe qamu motum ma fi ijolle ma diaspora okay ijolle diaspora warrotum ati uga ittimaa turtefi wonta ati dubbatte sana boda argine wagala madura me warri wan kana hojjatan Minnesota arraqee hanga Oromia urjettan wan kana dhagefadha what are you going to get out of it ana Minnesota hinkane Ethiopia seenee jira jettani qilee hunda keessa barbaadani hajab gona yookiin himbunna jettani karaarra aboodee man talabuta yeroo geessedha miti namni isin buttani isin daran ija qaba isin daran gurra qaba warri waan kana daladdan ammoo ittu qaanfadha waan raajii dhagahama guyyaa hannatu abbatu fi maydhani beektani suutaan hanni keessan hin baha akkasii lamaan oromoodha warri haqaaf dhaabbattan umriin keessan haa dheeratu warri garaaf dhaabbattan garaan keessan haa dhibbatu garaan keessan dhibbitee garaan keessan maal sila waan biraa jedha du'aa biraa isinii godha du'aa inti jetun ligeetti kanaaf sodaadha natta hafu because guyyaa dhibamtan isan nu abaaree isan nu abaaree dhaqnee isa biraa dhiifama gaafannaa isettanii isin rakkachuu irra an isinin abaaru because abaarsi kiyya hin gaha guyyaa abaarsi kiyya isin gahe garaa irraa isin abaare taanaan garaa irraa isin eebbise taanaan guyyaa abaarsi kiyya isin bira gahee garaan isin dhukkube nutu dhugaa Oromoo jallisee yaa Rabbi nuu dhiisii jechuu irra hadhuma osoo dhibamne hadhuma osoo rakkanne osoo ija Oromootti hin buune Oromoota isin laaltu kanneen keessaa an amma nama Oromoodhaa yoo an Oromoo guutuudha achi keessa ijana qabu jira ka Rabbiin nama onneen isaa qulqulluu nama garaan isaa qulqulluu nama fayyaalessaa yoo an tuqe namni sun narrifate taanaan waan siddee qumbeettu ijji namaa ammoo budaadha ijji namaa kan sariidhas hanga yoomii kijibnaa laalladha hanga yoomii waan hin jirreen nama walitti duullaa kaalfadha hanga yoomii Oromoo gargar diignaas laalladha gandaan gargar diigidamee ture roolii taphattanii dhaaba siyaasaa Oromoo kan akka bakka kudhanitti faffaca'u qamee baatti akka ciccitu hojjettanii isin ga'u inaaf jara keenya cubbuun nama hin ga'u jedhan bari cubbuma hojjetanii cubbummaan kun daangaan qabu isin haa ga'u dhaamsa kooti dhaab jiraadha halkan gaarii guyyaa gaarii isin jaaladha
Oromiyaan ni bilisoomti.